Qurbana soddoma bara 2023 kabajamoo daawwattoota OMN oduu dursuun hangafoota oduu isinitti himam. Godina Wallagga Bahaa aanaalee Kiraamuu fi Giddaa ayyaanatti ammas humnoonni finxaalayyaa Amaaraa sodaa guddaa uumanii akka jiran jiraattonni himan. Hidhamtoota siyaasaa godina addaa Wallooman hidhaa Kamisee keessatti argaman irratti dararaa fi doorsifni garagaraam karaa qaama mootummaatiin gahaa jiraachuu maatiin OMN itti himan. Godina Wallagga Lixaa aanota Beegii fi Qondaalaa keessatti dhibeen busaa lubbuu namootaa fi maatii hedduu gaaga'aa jiraachuu jiraattonni himan. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti hidhaa ajjechaa saamichii fi reebichi hammaatee itti fufaa jiraachuu maddeen himan. Ayyaana Irreechaa bara kanaa bifa addaan kabajamuuf qophiileen adda addaa biyya keessaa fi biyya alaatti raawwatamaa jiraachuun ibsame. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hanqina geejjibaa fi daandii konkolaataa mudachaa jiruun hawaasummaan rakkoo keessa galaa jiraachuu maddeen himan. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota oduutiin guutuun oduu har'aa itti aanee dhiyaata. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godhaa. Akkasumas fuula Facebookii Oromiyaa Media Network kan verified ta'e like fi follow gochuun OMN hordofuu dandeessu. Twitter irrattis @Oromiyaa Mediaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Media Network oduu galgala kanaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Oduu kan isinitti himu ana Soofiyaa Kadirii. Godina Wallagga Bahaa aanaalee Kiiramuu fi Giddaa ayyaanaatti ammas humnoonni finxaalayyaa Amaaraa sodaa guddaa uumanii akka jiran jiraattonni himan. Jiraattonni yaada isaanii Oromiyaa Media Networkiif kennan qe'ee keenyatti deebi'uu feena jedhan. Haa ta'uutii garuu humnoonni kunneen ammallee gurmaa'anii gandoota keenya keessa buufatanii jiru deebi'uuf sodaa nageenyaa guddaa qabna jedhu. Gabaasa Obii Xilaahuun qopheesse akka ittaanutti dhiyaata. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun ammallee nama nagaa ajjeesuu fi qabeenya saamuu hin dhaabne kan jedhan jiraattonni waan amananii qe'ee isaaniitti deebi'an waan hin qabneef yaaddoo keessa jiraachuu himu. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun guyyoota lama dura daangaa ce'uun aanaa Kiiramuu keessa ce'anii aanaa Amruu gandoota Affallii fi Rigatee jedhamanitti nama 3 ajjeesuun horii uummataa ooffatanii jiru jedhan. Osoo haalli aanichaa akkasiin jiru uummata aanaa Kiiramuu keessaa buqqa'uun Giddaa ayyaanaa keessa qubatee jiruun qe'ee keessanitti deebi'aanuun jechaa jiru jedhu jiraattonni. Uummannis qe'ee isaa irraa buqqa'etti deebi'uu akka fedhe qabu himuun garuu humnoonni kun naannicha keessa sochii taasisaa jiru jedhan. Bulchitoonni aanaalee Kiiramuu fi Giddaa ayyaanaa wal ta'uun uummanni qe'ee isaaniitti akka deebi'u dhiibbaa uumaa jiru kan jedhan jiraattonni garuu humnoota daangaa ce'anii dhufuun uummata ajjeesaa fi qabeenya saamaa jiran kana irratti tarkaanfiin seera kabachiisuu fudhatan akka hin jirre komatu. Bulchitoonni aanaa Giddaa ayyaanaa fi Kiiramuu daangaa Oromiyaa cabe sarbamiinsa mirgaa hanga kana raawwatamee callisanii ukkaamsuun sirrii akka hin taanee fi ammallee gaaga'ama biraa uummatatti fiduuf jiru jedhan. Gama biraatiin bulchaan aanaa Kiiramuu fi dabballoonni biroon ogeeyyii buufata fayyaa Kiiramuu fi qoqoffiirra jiran dirqamaan faannoo magaalaa Haroo keessa jiran akka yaalan taasisaa jiru jedhan. Bulchaan aanaa Kiiramuu ogeeyyii fayyaa buufata fayyaa hojjetan 2 badii tokko malee reebicha hamaa irratti raawwachiisuun hidhamanii jiraachuus maddeen Oromiyaa Media Networkitti himanii jiru. Ogeeyyiin fayyaa kun ramaddii isaanii malee dirqisiifamuu fi doorsifamuun bakka faannoon buufatanii jiran magaalaa Haroo deemanii yaalaa jiru jedhan. Yoo mirga isaanii gaafatan hidhaa fi ajjeechaan doorsifamuu jechuun maddeen himanii jiru. Bulchaan aanaa Kiiramuu kun humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kana irratti tarkaanfii seera kabachiisuu fudhachuurraa osoo uummanni ajjeefamaa fi saamamaa jiru nagaan bu'eera jechuun uummata sossobee deebisuuf yaalii taasisaa jira jedhan. Tarkaanfiin seera kabachiisuu fudhatamee nagaan bu'ee uummanni qe'ee isaatti deebi'uu osoo danda'u dabballoonni mootummaa hedduun faayidaan qabamuun humnoota kana waliin hojjechaa jiraachuu jiraattonni irra deddeebiin himaa jiru.
Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhaa ajjeechaa saamichii fi reebicha hammaatee itti fufaa jiraachuu maddeen himan. Shakkii waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan jechuun humnoonni mootummaa uummata shororkeessuun saamicha qabeenyaa fi ajjeechaa seer maleessaa raawwataa jiraachuun jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himan. Yaasiin Hasan dabalata qopheesseera. Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti namoota nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan jechuun qabeenya isaanii irraa saamuu, hidhuu fi ajjeechaan illee iddoo garaagaraatti raawwatamaa jiraachuu OMN odeeffate. Godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumaa Araddaa Najibaas jedhamu keessatti humnoonni mootummaa qabeenya namoota erga barbadeessanii fi saamanii booda namoota nagaa hedduu hidhaatti guuruun dhagahameera. Namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa saamamee fi barbadaa'e Aliyyii Jamaal, Usmaa'il Kadiir, Qaasim Hamza, Bariisoo Muusaa, Ballisaa Umar, Ahmadu Adam Aliyyi Leencoo, Jamaalii fi Muusaa Muhammad kanneen jedhaman akka ta'e jiraattonni nutti himan. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda Doggaanoo Dhummuugaa jedhamu keessatti immoo dheengadda dargaggoo hundumaa Shuudee Raggaasaa jedhamu konkolaataa irraa buusuun ganduma kana bakka Kallisaa Billee jedhamu geessuun ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda Haroo Dhagaa Dhaabbaa bakka Adda Guutee Shimala jedhamutti nama maqaan isaa Baatiruu Diroo jedhamu osoo inni loon barbaacha deemu waraanni mootummaa ajjeesuu maddeen OMN'tti himaniiru. Baatiruu Diroo nama siyaasaa kamuu irraa bilisa ta'ee fi waanuma siyaasaatu kan hin beekne nama dafqaan bulu jedhu namoonni itti dhiyeennaan isa beekan. Miidiyaa sabaatuun kurfaamaa OMN abdiin uummata suuma. Agadagaya hawaasni Oromoo Norwee fi naannoo ishee jiraatan martu. Hawaasni Oromoo Norwee fulbaana 23 bara 2023 irraa eegalee torban tokko sagantaa tumsa OMN karaa onlaayiniitiin qopheessanii jiru. Miidiyaan mootummaa Afuraffaa biyya takkaatti kan jedhu koreen qindeessituu tumsa OMN Norwee uummanni guddaan gaanfa Afrikaa Oromoon guddina miidiyaa isaatiin wal simuu qabaachuuf OMN tumsuu qaba jedha. Deeggarsa miidiyaa walabaa fi sagalee maleeyyii OMN irratti hawaasni Oromoo Norwee fi naannoo ishee jiraatan martuu hirmaachuun qooda keessan toora qabsoo Oromoo keessatti akka baatan jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN ijaaf gurra uummataa sagalee cunqurfamtoota miidiyaa walabaa. Koree tumsa OMN Norwee. Sadamsuudhaaf inni gamaa jirti. Hidhamtoota siyaasaa godina addaa Walloo mana hidhaa Kamisee keessatti argaman irratti dararaa fi doorsisni garaagaraa qaama mootummaatiin gahaa jiraachuu maatiin Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himan. Maatiin hidhamtootaa yaada kennaniin keessattuu erga dhimmi isaanii Oromiyaa miidiyaa neetworkii irratti gabaafameen booda dararaa hangana hin jedhamne irraan gahaa jiraachuu dubbatu. Dararaa fi doorsisa hidhamtoota siyaasaa kanneen irra gahaa jiru bira darbee maatii isaanii irrattis dararaan baay'ee qaqqabaa jiraachuu kan himan maatiin hidhamtootaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbise mana isaanii gubuu fi qabeenya barbadeessuun maatii isaanii akka faca'u gochaa jiraachuu dubbatu dabalata qabna. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Kamiseetti argaman kunneen murtee tokko malee naannoo waggaa lamaatti dhiyaatuuf hidhamuu fi hanga yoonaatti murtee tokko akka hin argatin Oromiyaa miidiyaa neetwork odeeffateera. Mooraa mana hidhaa kunneen hidhamtoota 830 ol qabaachuu fi isaan keessaa namoonni 322 ta'an hidhamtoota siyaasaa sababa oromummaa isaaniitiif hidhaman ta'uu ragaan nu dhaqqabe nu mul'isa. Dubartoota, artiistota, barsiisotaa fi dargaggoota dabalatee namoonni sabboonummaa beekaman hedduun mooraa mana hidhaa kana keessatti hidhamanii dararamaa jiru. Guyyaa kaleessaa Oromiyaa miidiyaa neetwork miidhaa hidhamtoota kanneen irra gahaa jiru xalayaa mana hidhaa sana keessatti irraa argame irraa ka'uun gabaasee ture. Haa ta'u malee sana booda dararaan hidhamtoota kanneen irra gahaa jiru haalaan hammaachuu maatiin hidhamtootaa dubbatanii jiru. Hidhamtoota siyaasaa kanneen irra darbee maatii isaanii rakkoo guddaa keessa akka jiran Oromiyaa miidiyaa neetwork maatii isaanii irraa dhagaheeti jira. Maatiin dhimma kana irratti dubbisne bilbilli isaanii sakatta'amaa jiraachuu kan dubbatan yoo ta'u nageenya isaaniif baay'ee sodaataa jiraachuu nutti himan. Kanaafuu Oromiyaa miidiyaa neetwork nageenya isaanii eeguuf jecha ragaalee sagaleen waraabbatee ture iccitiin qabuuf dirqameera. Godina Wallagga Lixaa aanota Beegii fi Qondaalaa keessatti dhibeen busaa lubbuu namootaa fi maatii hedduu gaagaa jiraachuu jiraattonni himan.
Dhibeen kun saffisaan dabalaa jira jechuun yaaddoo jabaa uumee jira jedhan. Yaala fayyaa fi deeggarsi akka isaan barbaachisus dhaamanii jiru. Gabaasa Wabii Xilaahuun qopheessee Siraaj Sabaaftu dubbisa. Namni kun daa'imni jalaa dhukkubsannaa yaalchifachuuf gara hospitaala Beegii akka dhufe himaatii jira. Beegii irraa kiiloomeetira 18 kan fagaattu ganda Leephii jedhamurraa kan dhufe ta'uu kan himu namni argamu kun dhukkubni kun daa'imman qabuun battalumatti ajjeesaa jira jedha. Guyyarraa guyyatti namoonni dhumaa oolu kan jedhu namni kun boolla tokkotti nama 2 fi 3 awwaalaa jirra jechuun dubbatiitii jira. Xaragaayira maabarashii tokko keessatti du'a 7 irratti du'a 7 sargani bodu sargani dangku itu boleh ke nama nama sedia warrior kami nalte aku baru nak kabdu beri mati wajah ni wal madalu lebih sawah Agoobarri dhibuun malleen ittisa bookee busaa dursa taasifaman hin taasifamin hafuun tatamsa inni dhibee kana akka hammeessaa jiru dubbatu. Dhukkubni kun irra caalaa daa'imman saffisaan ajjeesa jechuun hanqinni nyaataas jiraachuu himu. Yeroo kanatti uummanni hojii hojjetataa akka hin jirre himuun fuuldurii uummatichaas maal akka ta'uu malu tilmaamuun yaaddessaadha jedhu. Maatiin guutuun dhibee busaa kanaan dhumuun manni kan cufame jira kan jedhan jiraattonni haalli amma jirus akka malee yaaddessaadha jedhan. Isuma ammaa kana balbalatu cufaa tahe inni gariin balbala meeqa ta'a? mana kudha afur wayi. Tilmaamaan nama meeqatu keessaa miidhamettanii yaadu? Maatii machi keessa jiru dhumeenaan baqa balbala inni abbaa manaa wajjin namti tokko lama kanaaf mana cufee badi. Jechuun tilmaama wanti isin beekuu dandeessan jira tilmaama lakkoofsa isaa qaqqabadhee waan hin jirre jechuudha. Mana kudha afurtu cufaattan. Baruma baranaa kana malee inni birraa darbee immoo keessa iyyuu badaan jiru inni kun isa bara kanaati. Namni tokko dhibee kanaan qabamee mana yaalaa deemullee sababa hanqina qorichaa fi dhiyeessiitiin wal'aansa argachuu akka hin danda'amne himu. Dhibeen kun daa'imman qabnaan boqonnaa osoo hin kenniniif battala ajjeesa kan jedhan jiraattonni deeggarsa dhiyeessii adda addaa tantamaa akka barbaadan dhaamataatii jiru. Godina Wallagga Lixaam Qeellan Wallaggaa Wallagga Ba'aa keessatti dhibeen kun lubbuu namootaan bal'inaan gaaga'aa jiraachuu jiraattonni himatu. Hanqinni dhiyeessii buufataalee fayyaaf hospitaala mudate dhibeen kun akka jabaatu taasiseera jedhan ogeeyyiin fayyaa. Lubbuu namootaa baraaruu fi deeggarsi uummata bal'aa akka isaan barbaachisu uummanni dhaammachuu irratti argama. Dhibeen kun saffisaan akka to'atamuuf nama dhuunfaa eegalee qaamni na ilaallata jedhu hundim deeggarsa akka nuuf taasisu jechuun waamicha dhiyaateetii jira. Miidiyaa sabaa cunqurfamaa OMN abdiin uummata suuma. Hawaasa Oromoo kabii Kanaadaa kutaa Albertaa magaala Kaalgariif naannoo sii jiraatan cufaaf horeen tumsoo immin fulbaan gaaf 30/2023 guyyaa waaree boottuu PM irra beellam qabatte jirti. Kaayoon miidiyaa sab guddayyaa katay Oromiyaa miidiyaa neetwork tumsuuf jedhaan iddoo walargee Paariij Community Center 66024 Rundelhoon Drive North East taachuu siiloo deeffaan qophii tanirra Director OMN Abdegene guutamaa dabalate maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwork nama hedduu gama al Oromoof Oromiyaan ammaan tankee jirtu akkuma kana hawaasa kaan koomaniiti biyyala taqamna kamit deebimne jabeessu dandeennaan ajandaa marii tanaatii jedhu hawaasi Oromoo kadheedu takka Brook Saskaato Grand Prairie Edmontoniif kanneen biroo irra nafna jechuun affeeramtaan. odeeffannoo dabalata war barbaaduuf bilbilii yookaan simuun kunoo Depelaas 14,665 irra nuu dha'uu dandeetu kun ta'uu dennaan Pilaas 14,903 irra nuu qoraasaa jedhu bilbil khabiraallee hin qabna Pilaas 587 duwwaa 99 irra nu argachuu dandeetu horee deeggarsa Oromiyaa Media Network. Sadam Sudap ini gama jirti of kopteisi yeroo kan godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hanqina geejjibaa fi daandii konkolaataa mudachaa jiruun hawaasummaa rakkoo keessa galaa jiraachuu maddeen himan. Rakkoo nageenyaa da'oo godhachuun mootummaan suphaa daandii konkolaataa taasisaa waan hin jirreef daandiiwwan naannolee qaxxaamuraa fi daandiiwwan baadiyyaa hedduun hojii dhaabaniiru jedhu maddeen. Godina Baalee aanaa Madda Olaabuutti daandiin magaalaa Bidiree irraa gara Dalloomannaa geessu, magaalaa Bidiree irraa gara magaalaa Nagallee geessu sababa roobaatiin addaan ciccituun hawaasni naannichaa geejjiba ammayyaa
ammayyaa erga dhiisee tuttureera jedhan jiraattonni. Bifuma wal fakkaatuun daandiin guddichi godina Wallagga Lixaa fi Asoosaa wal qunnamsiisu sababa suphamuu dhabeef balaan tiraafikaa fi rakkoon geejjibaa kan durii dachaan dabaleera jedhan maddeen. Godinuma Wallagga Lixaa kallattii Gimbii fi Hoomaa wal qunnamsiisu rakkoon daandii ulfaataa mudachuun hawaasni konkolaataan imaluuf rakkataa jira jedhame. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Yaayyottis rakkoon wal fakkaataa mudachuutu himama. Hanqinni geejjibaa fi daandii konkolaataa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti sodaa lubbuu fi hawaasummaa ta'ee jiraachuus mootummaan rakkoo kana furuuf hojjetaa hin jiru jedhan maddeen. Ayyaana Irreechaa bara kanaa bifa addaan kabajamuuf qophiilee adda addaa biyya keessaa fi biyya alaatti raawwatamaa jiraachuun ibsame. Ayyaanni Irreechaa malkaawwan ulfoo Oromiyaa keessa jiranitti fulbaana 26 bara 2016 irraa eegaleen irreeffatama. Akkaatuma kana dura baratameen Oromoon kallattii arfanirraa dhufuun Irreecha irratti irree Oromoo agarsiisuuf qophaa'aa jira jedhu maddeen. Dirree uffatni aadaa godinaalee Oromiyaa hundaa fi sirba shubbisa aadaa Oromoo maraa itti mul'ifamu Irreecha daawwachuuf tuuristoonni adda addaa fuula isaanii gara Oromiyaatti deebifachuun himame. Gabaasa qophaa'ee Siraaj Sabaaftu dubbisa. Qabeenya waloo Oromoo kan ta'e sirni gadaa tumaalee seeraa fi ayyaanota adda addaa akkasumas utubaalee siyaasaa fi hawaasummaa bal'aa ta'an of jalaa qaba. Utubaalee sirna gadaa aadaalee fi miidhagina waloo sabichaa bakka tokkotti mul'isan keessaa tokko jedhamee kan beekamu Irreechi ayyaanota Oromoon hawwiin eeggatu keessaa isa hangafa. Irreechi bara kanaa fulbaana 26-27 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti duraa duubaan hora Finfinnee fi hora Arsadiitti ni irreeffatama. Hirmaattota miiliyoona 7 ol hirmaachisuun riikaardii baay'ina hirmaattotaa qabatee kan jiru ayyaanicheen bara kanas baay'ina miiliyoona 10 simata jedhamee eegama. Qophiilee aadaa kabaja ayyaanichaa keessaa tokko kan ta'e gurmaa'insi uffata aadaa uffachuu fi ragaduu akkasumas qophiileen jala bultii ayyaanichaa adda addaa qophaa'uun baratamaa dhufeetii jira. Bara kanas Irreecha ilaalchisuun manneen uffata aadaa fi dizaayineroonni uffata akkaan ko'oomachuu fi uffata aadaa garaagaraa qopheessaa jiraachuu OMN odeeffateetii jira. Qophiiwwan aartii fi waltajjiiwwan adda addaa Irreecha ilaalchisanii Finfinnee keessatti adeemsifamuu eegalaniitii jiru. Guyyoota 3 dura magaalaa Finfinnee hoteela Skylight keessatti sagantaan guddichi Irreechaa ilaalchisee qophaa'aa tureetii jira. Guyyaa kaleessaa jechuunis fulbaana 29 bara 2023 achuma hoteela Skylight keessatti sagantaan agarsiisa uffata aadaa guddaan qophaa'eetii ture. Bifuma wal fakkaatuun qophiiwwan koonsartii adda addaa fi hojiileen aartii Irreecha beeksan torbaan Irreechaatti Finfinnee fi Bishoftuu keessatti dhihaachaatii jiru. Ijji turistootaa fi miidiyaalee addunyaa gara Oromiyaatti deebi'uu kan himamu torbaan dhufurraa eegalee qaamoleen biyyoota adda addaarraa Irreecha hirmaachuuf dhufan Komishinii Turizimii Oromiyaatiin simatamu jedhameeti eegama. Egaan oduuleen guyyaa har'aatiif qopheeffanne kana fakkaatu. Qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafan waliin turtii gaarii. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godhaa. Akkasumas fuula Facebookii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan verified ta'e laayikii fi follow gochuun OMN hordofuu dandeessu. Twitter irrattis @Oromiyaa Miidiyaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa.